tooftaalee namoonni akka si jaalatan gochuuf si fayyadan muraasa. Garaa keerraa akka isaan feetu isaanitti argisiisi. Namni tokko akka inni nama jaallatu yookiin akka ofii kee isaan jaallatu dursitee laphee keerraa isaanitti argisiisuun akka isaan garaa isaaniirraa si jaallatanii fi akka atis immoo garaa keerraa isaan jaallatu yoo isaanitti barsiistee haalaan namoota biratti hawwatamuu fi fudhatamummaa akka argattu taasisa. Inni lammaffaan kokkolfuu. Kokkolfuun jalqaba ofirraa jalqaba. Ofirraa jalqaba gaafa jennu namni tokko ofii isaatiin erga gammadee booddee kan biraa kan inni gammachiisu yookiin hawwachuu danda'a. Kanaaf kolfa sobaa osoo hin taane kolfa laphee keenyarraa keessa keenya jiru tokko baasnee yoo namootatti argisiisne namoonni kan biraanis akka isaan nutti gammadanii fi si'aan taasisuu. Maqaa namootaa yaadachuu fi ittiin waamuun furtuu hariiroo dhala namaa akka ta'e kan agarsiisu keessaa inni tokko maqaa namaa yeroo hundumaa namoota walitti dhiyaannu tokko ni yaadanna taanaan yookiin ni waamna taanaan bakka namoonni nu dagataniiru jedhanii jiranitti gaafa maqaa isaanii waamnu akka hamilee fi mooraaliin isaanii yookiin hamileen isaanii haalaan si'aayina argatuu fi hamilee guddaadhaan akka isaan nu jaallatan kan taasisu keessaa inni tokkodha. Inni kan biraan qalbii guutuun dhaggeeffachuu. Namni tokko sa'aatiin haasa'utti haasaa addaan kutanii haasa'u osoo hin taane eega inni haasa'ee fixee wanta inni haasa'e sanaan qalbiidhaan dhaggeeffachuudhaan akka hamileen isaa hin cinneef jabaadhuu itti fufi jechuudhaan jajjabeessuu fi yaada hamilee isaa daraan cimsuu danda'u itti uumuudhaan namni tokko akka inni nu jaallatuu fi akka inni yeroo hundumaa haasaa haaraa fidee nutti haasa'u kan nu taasisu keessaa isa tokko. Inni kan biraan waa'ee namoonni baay'ee fedhanii yookaan fedhii isaanii olaanaa ta'e haasa'u. Inni kunis namni tokko wanta barbaadu yeroo inni dhufee taasisuu jalqabutti kan mataa kee dursee taasisuu osoo hin taane akka namni sun waa'ee isaa dursee taasistaa eega inni haasa'ee booddee wanta inni fedhu maal akka inni ta'e adda baasuutiin kan inni haasa'e sana irratti immoo dhaabattee yaadota mataa keetti dabaluudhaan hamilee isaa fi wanta inni barbaadu daraan akka inni itti cimee hojjechuu danda'u taasisuun qalbii namootaa akka inni hawwatuu fi akka inni ofitti nama harkisu taasisa. Inni kan biraan namoonni akka ofitti gammadaniif isaan jaji. Inni kunis namni tokko akka inni ofitti gammadu taasisuudhaaf jalqaba irratti hamilee isaa eegu. Hamilee nama tokko hin eegna taanaan boodarra hamilee keenyallee akka inni nu eeguu fi yeroo hundumaa hamilee isaa sana eeggatee akka inni nutti dhiyaatu ni taasisa. Inni kan biraan gammachuu mataa isaa eeggachuudhaaf namni kamiyyuu gadaantummaan akka isatti dhaga'amu waan hin barbaanneef gadaantummaan akka isatti hin dhaga'amneef yeroo hundumaa jajjabeessuu fi jabaadhuu ati cimaadhaa kanneen jedhan hamilee laachuudhaan akka inni yeroo hundumaa gammadaa ta'ee nutti dhiyaatu taasisuu ni danda'ama. Warreen kun tooftaalee namoonni akka jaallatan gochuudhaaf fayyadan muraasa haa ta'an iyyuu malee inni kan biraan achirratti kan dabaluu barbaadu qalbii guutuun dhaggeeffachuu fi waa'ee waan namni baay'ee fedhu tokko yeroo hundumaa hojjechuuf raawwachuutiin kan nuti caalaatti namootaan hawwatamuu fi fudhatama argachuu dandeenyu yoo ta'u akka fakkeenyaatti namni qurxummii hiyyeessu tokko yookiin qurxummii qabu tokko qurxummii qabachuudhaaf yeroo gara lagaatti deemu bakka qurxummiin jiru sana erga baree booddee bakka qurxummiin jirtu sanatti boqqolloo fuudhee dhaquu qaba osoo hin taane wanta qurxummii nyaattu dursee qo'atee yookiin barbaadee fudhatee dhaquu qaba jechuudha. Kanneen akka ilbiisota yookiin quruphisa fi kanneen kana fakkaatan wanta qurxummii nyaachuu danda'u ijoo isaa sanarratti hidhatee dhaquu qaba jechuudha. Innis qurxummii sana qabachuudhaaf haala salphaa fi haala barbaachisaa ta'e akka inni qabatu akka inni milkaa'u taasisaa jechuudha. Nutis namoota wajjin yeroo hundumaa jaallatamuu qofa osoo hin taane jaallannee itti dhiyaachuuf jaallatamnes irraa akka hin fagaanneef yookiin akka hin miidhamneef kan nuti taasisuu qabnu keessaa inni tokkoffaan namoota wanta isaan barbaadanii fi wanta nuti barbaadnu sana wal madaalchisnee kan namni barbaadu dursinee raawwachuudhaan akka fedhii keenya guutan yookiin immoo wanta barbaadne tokko irraa argachuu dandeenyu taasisuu ni dandeenya jechuudha. Kana